ما شاء الله كلكم جايين، ما شاء الله يتقبل. الله يتقبل لا لا منكم هو ان شاء الله، هذا تعالوا كذاب، هياكم. عمره لا ما يجي ما لا يجي، والله هذا يا كذاب. مرومة، والله هو للأسف ما يقدر يجي السعودية والله العظيم. مين هو؟ مين؟ والله العظيم ما يقدر يجي. مين ما يقدر يجي؟ دكتور أصلي والله العظيم ما يقدر يجي للأسف. ليه سوى جريمة؟ لا في يعني نما أجد في إنجيل أجرتي ما رباك ده ودانا ماما ولي قال لي سبونسر في تاجته. والله ما يقدر يمشي السعودية. ليه السبب؟ كان عنده إقامة في السعودية وعمل مشكلة هناك كذاب كذاب، هذا مبارك كذاب. أنا ما رحت السعودية، كذاب. أنا ما أعرف السعودية، ما رحت. والله يا مرعومة أنا مش أكذب عليك، والله مشى عايز 12 فيك يا مرة. أخي، انت اول 12 تقول لي مرة. كلام 12 كلام مرة. صعب. ها؟ 12 والله العظيم مشى 12 مرة سعودية. يعني الحين 12 سنة ما راح السعودية؟ هو مشى 12 مرة سعودية، 12 مرة مش مرة واحدة. هو بيقول أنت صديقي ولازم تكلم مرحومة على أني كويس وكده، أنا ما بكذب. طيب يعني ليش ايش صار؟ يعني ايش المشكلة؟ ليش ما يجي؟ طيب ايش سوى؟ مشكلة ايش سوى؟ والله مشى 11 مرة ويقبضوه، عنده مشكلة مع الحكومة السعودية يا حسن قاعد يفضحك، قاعد يفضحك يا اخي فضيحة. ايش تقول مبارك؟ شوف والله يا مريومة كيف يكذب. شفتي كيف ناس أنا واحد نفر مسكين كيف امشي 12 مرة ماشي لا جاي هو ماشي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel كي جالت أرجمتان والكام شمار كفونون دكسنو على فيكي ساتك أبدا أمانتي تاجن رسون جن هون دكسنو كبي الدنيا ربي أمتنا أرجمتان هون دكسنو كا ناجين كي لين سرنس ناجا كوسين جلا كاردفتوتا كيا warri jalqabarraa hanga ammaa nafaana turtanii laayikii godhuun subskraayibii godhuun komantii barreessuun nafaana turtan hedduu naaf galatoomaa. Rabbiin jazaa isinii haa dhiqu, harka fayyaa argadha, alaamanni keessan barakaa, umuriin keessa barakaa, jireenyi keessan hundi ka barakaa isiniif haa ta'u isiniin jedha hordoftoota kiyya. Hedduu naaf galatoomaa. Ammallee viidiyoon kiyyoo isin tole laayikii godhaa, akkuma irra seentaniin komantii yaada keessan barreessaa isiniin jedhaan jajjabeessaa. Warroonni haarawaa taatan immoo ani haa dhufuu welcome bagni gaan dhuftanii gama YouTube channel kiyyaa seenaa YouTube kiyyaa viidiyoo hanga xumuraa daawwatuun subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Mallattoo all jetturra kaa'aa jechuudha. Viidiyoon kiyya yeroo hanga dhiisu akka isin bira gahu yoo barbaaddan jechuudha. Akkasii hedduu galatoomaa naaf jiraadha. Amma gamanumaan gama viidiyoo dhufeetti darbaa. Akkuma asirraa argitan kana viidiyoon jalqabarraa yeroo irra seentan waa'ee Asliitii fi waa'ee Mubaarak Musammaati jechuudha. Madaam irratti wal fixaa jiranii Mubaarakii fi Aslii madaam irra wal lolaa jiranii jechuudha. Mubaarak Asliin kaddaaba jedhaanii Asliin Mubaarakiin kaddaaba jedhaanii madaamii biratti jechuudha. Waan bakka kanarratti yaada kennuu barbaade jarri waan namni biratti kaddaaba jedhu kan akka nama keenyaa kana qalbiin beeytu isaan qalladaa jiranii, isaan taphataa jiranii. Uummata kana yeroo hedduu taasifamee waan argeef jechuudha. Ani waggaa dheeraa bira ture. Waan namni qalladu kana hin beekan isaan qaldii namni qalladu kana hin beekan abadan. Dhugatti jijjiiranii jechuudha waan namni bira qalladu kana. Maaliif jedhee isaan haa qalladanii haa dhiisanii. Mubaarak abbaa miskiinati. Ijoollee baay'ee rakkoo isii mana madaamii keessa rakkattee itti himattu miidiyaa irra dubbateetiniin rakkoo san furaaf jechuudha. Tokkoffaa kan namaa furuu rabbii gaditti immoo abbaa rabbii nama laaffisetu namaa fura. Dhugaa dubbachuu fi Mubaarak Musammaa ejensii caalaa ijoolleef quuqamee hanga dandeettii isaatiin gargaaraa jira jechuudha. Ka danda'e gara biyyaa galchee ka rakkoo mindaa isaa dhoorgatan, ka namni mindaa isaa nyaatee
birrii jalaa nyaate hundaafuu namni shamarranii fi gizee maraa miidiyaa kanarratti dadhabaa jiru isaa jechuudha. Maaliif akkana jedhee bakka namarratti jararratti namitti irratti kaddaa jedhu kanaaf jedhe maaliif Gino yeroo hedduu inni waa'ee shamarranii dubbataa shamarran miidhamtee mana wadaamii keessa jirtu jarri ni dhageeffatan arabni waan hin dhageenye sa'ina waan miidiyaa irra deemu kana hunda hin dhageeffatan. Tokkoffaa isaanii namni dhageeffatu sun agarra jechuudha. Nu eegisaan quufanii agarra jechuudha. Maaliif intarneetni isaanii kan bilbila irra fayyadaman hayiliin isaa adda jechuudha. Nummoo waan dalagarra jirruuf yookiin guyyaa 2-3 arginaa jechuudha. Isaan viidiyoon tokko arra gadhiifame taanaan har'uma kana arganii jechuudha. Isaanii namni waa mara dura argee quufu jechuudha. Yeroo hedduu waan taasifame argeef kanaafuu sokazzaaba jechuun baate madaam irratti jechuudha. Maaliif amma gizee birallee yoo inni ijoollee dubbate ijoollee gargaaruuf waa hedduu ijoollee gargaaraa hin beeytanii namni marti keessanuyyuu waa hedduu shamarran miidhamaa jiranii mana madaamii keessatti gargaaraa jira jechuudha. Akkasii osoo kaddaaba jedhanii jararratti qalladuu baatanii jedhan yeroo addaa haa qalladanii jarri qaldiin hin beeytu jechuudha. Qaldiin uumamaa namni isaaniin qoosanii taphatanii irratti wal fixanii qoosanii jarri qaldiin hin beeytu. Waan namni qalladisan isaan dhugama godhanii gizee birallee amma yoo inni ijoollee dubbate qaata kazzaaba jedhan bakka kalas takka ati kazzaaba jettee nama san biratti qaldii jara bira haasofteet jennaan idmeelikki isaanii isaan nama san kijibama godhanii jechuudha. Qaldiin beeku jarri qaldii akka namni keenya qalladee taphatu kana jechuudha. Kanaafuu sooma biraa qalladdanii muubeeni jararratti kazzaaba jechuun kana dhiifte Dr. Asli akka inni shamarraniif faayidaa guddaa qabu ni beeytaa jechuudha. Ati dhaqi ispoonsarallee si haa taatu isiin ispoonsara siin taatu si gurraacha kanarraa maal gootee miti akka isaanii diimaa adii maal fakkaatudha si gurraacha kanarraa maal gootee miti kanaafuu soo mubaarakiin kazzaaba jechuun baatte namitti irra wal fixxanii namitti jaanjassitanii animiin waa ishsawwa afumaa of faddaa jirtanii jechuudha. Amma qalbii misin qalladdan kana isaan dhuga jijjiiranii jechuudha. Akkasii osoo qalbii jara wajjin qalladdan kana osoo xiqqoo qoxxoobdanii shamarran miidhamaa aga tokko ni gargaara. Mubaarak Musammaa rabbi isaa gargaaru. Qalbii madaamii wajjii kan osoo qannastanii isiniin jedha gizee biraa yoo barbaadan faranjii wajjin qalladaa isaanii wajji osoo qalladuu baattanii qalbii kijibaa kana jechuudha. Mubaarak waan ijoollee gargaaruuf jechuu barbaadan akka yaada kiyyaatti jechuudha. Jarri waan namni bira qalbii jedhee qoosu kana dhugatti jijjiiranii jechuudha. Qalbii hin beekan jechuudha. Waggaa 10 namni wajjin ture ni beekaa jechuudha. Sirriitti haala imala isaanii ni hubataa jechuudha. Akka namni waggaa lama taa'ee ni taasifa jechuudha. Waan jarri maal akka isaan fedhan maal akka isaan dhugoomsan namni hin beeka. Kanaaf akka itti aanu immoo maashaallah tabaarakallah. Naasir Aanolee haadha isaa bashannansiisaa waaw maashaallah tabaarakallah. Wallahi haadha kan kee gammachiisii bashannansiisii atu maashaallah ilma faamidhaa ilma gaarii jechuudha. Akkasuma haadha keellee rabbiin umrii siif haa dheeressu. Naasir Aanolee baga gammaddee haadhatee hojiin shaashaa fataa zanaa jettanii wallahi akkasitti jabaadhu haramee ofii osoo danda'anii bakka iddoon bashannanaa kamuu geessanii sammuu haadha ofii firii godhanii namatti tola jechuudha wallahi. Kanaafuu bashannansiisuun haramee ofii gammachiisuun gammachuu caalu rabbiin haja muraada si haa guutu haadhatee gammachiisu kanaaf rabbiin si haa gammachiisu jechuudha. Addunyaa akiraa rabbiin nama gammachiisa. Nama haadha abbaa ofii gammachiisee kaddame rabbiillee akkasuma isa gammachiisa jechuudha. Maashaallah tabarakallah. Rabbiin gammachuu akkana zaraaqii akkanaan rabbiin umrii meetee wajjin si haa tursiisu siin jenna. Naasir Aanolee akkasuma haadha manaa keetillee hawwiilleen haadha jaarsaa manaa isii wajjin fataa zanaa jettee bashannante baga zanaa fataa jettanii baga gammaddanii
ammallee fataazanaa jedha bakka Dubaayin keessa jiru kamuu nambisin Nasraanole eega haadha tante bashannansiiste bakka kamuu nambisini bakka hunda bashannansiisii jedha maashaallah tabaarakallah hedduu namatti tola haadha tante bashannansiisuun hedduu tokko nama gammachiisa maashaallah isinirraa jenne maashaallah tabaarakallah isinirraa jenne hedduu tokko das nama jedha jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kan har'aa kana fakkaataa isinillee yaada keessan koomentii jalatti barreessaa akkanatti Dr. Aslii fi Mubaarak Musammaa madaamirra wallolanii wal fixanii madaamirra wallolanii anta kadhaab madaamirratti madaamii jaanjessanii jechuun min howwaa ish howwaa akkasii gaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kan har'aa kana fakkaataa waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay baay